1.4 Some common chemical industries in Ethiopia. Chemical industry muraasa Itoophiyaa keessatti argaman isaan kan waliin ilaalu ta'a jechuudha. Activity 1.7 maal jedha? Students make group of how 2 or 3 and do the following activity. Present your answer to the class when asked by your teacher. Groupii lama yookiin sadi uumuudhaan gaaffii kana gadi irratti discuss godhaa. Asirratti discuss gootanis present godhaa kilaasii keessan keessatti yoo barsiisaan keessan kan isin gaafatu ta'e jedha. Gaaffii tokkoffaan list down some of the householding chemicals. Maal tarreessaa isiniin jedha? Keemikaala mana keessanitti argaman. Keemikaala mana keessanitti argaman waan adda addaa kan ittiin qulleessitan ni jira jechuudha. Keemikaalonni tokko tokko argamuu danda'u mana keessanitti, isaan tarreessuu dandeessu. Kan akka saamunaawwan tokko tokko tarreessuu dandeessu. Saamunaawwan dhangala'oo tokko tokko jiraachuu danda'u. Hana qaama keessan ittiin qulleessitan ta'uu danda'a. Kan ittiin ilkaan keessan qulleessitan ta'uu danda'a. Isaan kun keemikaalotadha jechuudha. Lammaffaan immoo do you know which industry is producing them? Warreen mana keessanitti argaman sun industirii isa kamtu akka oomishe ni beektaa jedha. Inni sadaffaan list down the common chemical industry enterprises found in your locality or in the vicinity of your town. Which chemicals or chemical products are they producing? Naannoo keessanitti kan argaman jechuudha. Industiriiwwan naannoo keessanitti argaman tarreessaa jedha. Kan isaan oomishan faana jechuudha. Industiriin sun ni jira. Industiriin sun immoo maal oomisha kan jedhu tarreessaa isiniin jedha. Naannoo keessanitti kan argamu ta'e tarreessuu dandeessu. Agas mara gaaffii kan isinitti ta'u miti jechuudha activitiin kun. An industry is defined as an economic activity concerned with the processing of raw material and the manufacture of goods in factories. Egaa industiriin jechuudha economic activity keessatti kan inni ramadamu jechuudha. Economic activity keessatti kan ramadaman hedduutu jiru. Kan akka agriculture ta'uu danda'a, kan akka fishing ta'uu danda'a. Isaan kun kan akka qurxummii baasuu inni economic activity keessatti kan isaan ramadaman. Egaa qurxummii baasuun diinagdee keessatti gahee qaba. Akkasumallee qonni diinagdee keessatti gahee qaba. Akkasuma industiriinis diinagdee keessatti gahee qaba jechuudha. Industiriin maal godha jechuudha? Raw materialii gara gudisiittis nu jijjiira. Gudis gaafa jennu maal jechuudha? Meeshaaleewwan garagaraa jechuudha. Isaan kanaatti kan inni nu jijjiiru jechuudha. Fakkeenyaaf raw material warreen jennu meeshaalee kan tajaajila raw material gaafa jennu meeshaaleewwan dheedhii jechuudha. Wantoota raw material gaafa jennu gaafa kallattiidhaan heegnu wantoota dheedhii ta'an jechuudha. Fakkeenyaaf gogaa fudhachuu dandeessu. Gogaan uffata garaagaraa hojjechuuf yookiin immoo kopheewwan garaagaraa hojjechuuf gogaadha kan nuti fayyadamnu. Gogaan sun maal jennaan? Raw materialidha. Industiriin immoo jechuudha raw materialii sun gara maalitti jira? Gara meeshaatti nuti uffannutti kan inni jijjiiru jechuudha. Kanaafuu gogaa sun kan jijjiiree gara kopheetti gara uffataatti kan jijjiiru eenyudha jechuudha? Industiriidha jechuudha. It can also be interpreted as a group of companies that are linked based on their primary business activity.
Individual companies are generally categorized into the industry based on their large source of revenue. Egaa kaampaaniin walitti dhufuudhaan yookiin immoo linked wal gochuudhaan jechuudha. Kaampaanonni walitti dhufuudhaan maal kan isaan nu kennan industirii nu kennu jechuudha. Industirii kan isaan nu kennan kaampaaniin walitti dhufuudhaan kaampaaniin isa xiqqaadha jechuudha. Haga industirii hin gahu. Maanni kaampaaniitu walitti dhufuudhaan kan inni industirii kennu jechuudha. The Ethiopian government is highly engaged in expanding industry in the past 2 decades. As a part of this expansion, several industrial parks have been under construction. Egaa waggoota 20 darban keessatti industrial Itoophiyaan mootummaan Itoophiyaa jechuudha industrial parkii baay'ee babal'iseera jechuudha. The Ethiopian government is highly engaged in the expanding industry in the past 2 decades. Egaa mootummaan Itoophiyaa jechuudha waggoota 20 darban asitti jechuudha industiriiwwan hedduu babal'iseera jechuudha. Industiriiwwan hedduu babal'iseera. As a part of this expansion, several industrial parks have been under construction. Figure 1.7 isaan kun jechuudha. Industirii Itoophiyaa keessatti argaman jechuudha. One of the industrial parks found in Ethiopia. Isaan kun industrial parkiidha jechuudha. Egaa kaampaanota garagaraatu walitti dhufuudhaan industirii kana uuman jechuudha. Akkuma asirratti argaman tokkoon asirratti argitan kaampaaniidha jechuudha. Kaampaaniidha. Isaan kun maali kan isaan uumanii walitti dhufuudhaan industirii kan isaan uuman jechuudha. The chemical industries comprise the components that manufacture inorganic and organic industrial chemicals, explosive, fragrance, agrochemicals, polymers and rubber, ceramic products, petrochemicals, oleochemicals, that means oils, fats and waxes and flowers. Egaa chemical industry jechuudha. Inorganic fi organic chemicals fayyadamuudhaan isaan kana kan inni oomishu explosive gaaf jennu boombiiwwan garagaraa waraana irratti itti fayyadamnu kan nuuf oomishe jechuudha. Chemical industry jechuudha. Fragrance urgooftuuwwan garagaraa shittoowwan jechuudha. Agrochemicals kan jennu agriculture irratti kan itti fayyadamu jechuudha. Kan akka farra aramaa ta'uu danda'a. Kan akka calla guddisuu ta'uu danda'a. Kan akka xaa'oo jechuudha. Isaan kana kan nuuf oomishu chemical industry jechuudha. Polymers laastikoota garagaraa jechuudha. Kan akka gommaa ta'uu danda'a. Polymers jennaan jechuudha. Rubber gaafa jennu laastikoota jechuudha. Ceramic product ceramikootas nu oomisha jechuudha chemical industry. Petrochemicals yeroo jennu boba'aawwan jechuudha. Oleochemicals in oil, fat and waxes kan jedhu kan of keessaa qabu jechuudha. Kan akka zayitaa isaan kana kan nuuf oomishu akkasumallee flowers meeshaawwan garagaraa jechuudha kan nuuf oomishu isaan kana mara isaanii warra asirratti maqaa dhaabne mara isaanii kan nuuf oomisheenyudha jechuudha. Chemical industry jechuudha. Inorganic fi organic chemicals irraa nuuf oomisha jechuudha. Central to the world economy, it converts natural resource, oil, natural gas, air, water, metals and minerals into diverse products. Egaa addunyaa keenya keessatti natural resource gara productii birootti kan isaan jijjiiran jechuudha.
qabeenya uumamaa gara oomisha birootti kan isaan jijjiiran jechuudha. Fakkeenya fudhatan biyya keenya keessatti albuudonni garaagaraa ni jiru. Isaan maal godhu? Piroodaaktii birootti kan isaan jijjiiran jechuudha. Biyyoota Arabaas fudhachuu dandeessu. Isaan qabeenya uumamaa gaaziidhaan kan badhaadhanidha. Isaan egaa ikoonomii isaanii kan isaan ittiin guddisan isaan jechuudha. Itoophiyaas fudhachuu dandeessu. Mineraaliidhaan meetaalota adda addaa ni jiru. Kan akka warqii ta'uu danda'a. Kan akka ayireenii ta'uu danda'a. Isaan kana albuuda kana baasuudhaan gara meeshaa adda addaa ittiin hojjechuu ta'uu danda'a. Miidhagina adda addaa ittiin hojjechuu ta'uu danda'a. Isaan kana fayyadamuudhaan ikoonomii isaanii kan ittiin guddisan jechuudha. Biyyoota addunyaa hedduusaa fudhachuu dandeessu. They are further categorized into industrial inorganic chemicals, plastics, materials, and synthetics, drug, soap, cleaners, and toilet goods, paint, and oiled products, industrial organic chemicals, agriculture chemicals, and miscellaneous chemical products. Egaa chemical industry bakka category hedduutti qoonnee ilaaluu dandeenya jechuudha. Plastics, materials, synthetics, drug, soap, cleaner isaan kun jechuudha. Category isaaniiti jechuudha. Chemical industry category isaanii bifa kanaatiin qoonnee ilaalla jechuudha. Kan akka pilaastikoota garaagaraa, maateriyoolota, qorichoota garaagaraa, diraagoota garaagaraa jechuudha. Saamunoota garaagaraa akkasumallee qulqulleessitoota garaagaraa, meeshaawwan garaagaraa ta'uu danda'a. Akkasumallee meeshaa inni keessatti itti fayyadamnu jechuudha. Mana fincaanii keessatti ittiin qulqulleessinu jechuudha. Mana fincaanii isaan ta'uu danda'a. Akkasumallee qalamawwan garaagaraa ta'uu danda'a. Kan mana ittiin bareechannu jechuudha. Isaan kana kan nuuf oomishudha jechuudha. Chemical industry'n bifa kanatti isaan kanatti qooduudhaan kan nuti kaataagoraa isaa lafa keenyu jechuudha. The chemical products means products manufactured, processed, sold, or distributed by the companies that are chemical substance or that contain chemical substance. Egaa chemical products gaafa jennu maal jechuudha? Keemikaala kan oomishu ta'ee jechuudha. Keemikaala kan oomishu ta'ee piroosesii kan qabu akkasumallee kan gurguru kan raabsudha jechuudha. Fakkeenya fudhachuu dandeessu. Saamunaa tokko kan oomishu saamunaa dhangala'aa wayii kan oomishu jechuudha. Maanni piroosesii qaba saamunaa sun oomishuudhaaf jechuudha. Saamunaa sun piroosesii qaba. Saamunaa sun ni gurgurama. Akkasumallee ni raabsama jechuudha. Eenyuun? Kaampaaniidhaan jechuudha. Three general classes of products are basic chemicals such as alkalis, acids, organic chemicals, and salt. Lammaffaan immoo chemical product to be used in further manufacture such as plastic, material, synthetic fibers, pigment, and dry colors. And 3 finished chemical product to be used for ultimate consumption such as cosmetics, drugs, and soap, or to be used as material or supplies in other industries such as fertilizers, paint, and explosive. Egaa productii bakka saditti qoodeeti jira. Oomisha jechuudha. Bakka saditti kan qoodeeti jiru. Productiin bakka saditti qoodamu jenneeti jirra. Inni tokkoffaan basic chemicalsidha. Isaanis eenyu dhufanii alkalsii, asidii. Alkalsii gaafa jennu beeziidha jechuudha. Beezii, asidii, organic chemicalsii, saltii isaan kun basic chemicalsidha. Inni lammaffaan immoo eenyu fa'i? Plastic materialii, synthetic fibersii, pigmentsii, dry
colors isaan kun immoo warreen lammaffaadha jechuudha. Warreen sadaffaa fi inni dhumaa immoo eenyu fa'i? Cosmetic, drug, soaps, akkasumallee fertilizers, paints and explosive isaan kun immoo warreen sadaffaadha jechuudha. Productota sadaffaadha jechuudha. Currently, there are several medium and large scale chemical products industries enterprise in Ethiopia. Table 1.1. Table 1.1 irratti kan nutti agarsiisu enterpriseota Itoophiyaa keessatti argamanidha jechuudha. These enterprises produce chemical like aluminum sulfate, caustic soda ash, carbon dioxide, bleaching chemicals, magnesium oxide, pesticides, and chemical products like soap and detergent, cement, painting, building materials, cosmetics, plastic, natural gum, candle, glass, sugar, tire, pulp and paper, pharmaceutical and tobacco. Isaan kana kan oomishadha jechuudha. Industiriiwwan Itoophiyaa keessatti argaman jechuudha. Kan akka aluminum sulfate, caustic soda ash, carbon dioxide, bleaching chemicals, keemikaalota qopheessu jechuudha. Keemikaalota garaagaraa, magnesium oxide, pesticide kan akka qoricha farra aramaa jechuudha. Isaan kana qopheessa jechuudha. Industiriiwwan Itoophiyaa keessatti argaman. Chemical products like soap and detergent, saamunaawwan jechuudha. Cement, paints, qalamawwan garaagaraa, building materials, meeshaawwan ijaarsaa, cosmetic, keemikaalota nuti miidhaginaaf fayyadamnu jechuudha. Kan akka pilaastikii, natural gum, candle, glass, sugar, tire, gommaawwan garaagaraa, akkasumallee fuulleewwan garaagaraa, peeperoota, waraqaawwan garaagaraa jechuudha. Pharmaceuticals, qorichawwan garaagaraa, akkasumallee tobacco, tamboowwan garaagaraa kana qopheessu jechuudha. Industiriin Itoophiyaa keessatti argaman. Kun asirraa ilaaluu dandeessu tokkoon isaanii jechuudha. Name of the enterprise jedha isaan kuni asirratti warreen tarreeffaman, asirratti immoo bakka itti isaan argaman jechuudha. Maal akka isaan oomishan immoo asirrattidha. Kurraa gas and chemical products kuni maqaa isaati. Bakka inni itti argamu immoo Addis Ababaadha. Plastic, chemicals and petroleum products isaan kana kan inni oomishu jechuudha. Plastikii, keemikaalota fi petroleum products. Tura gas and chemical products, aluminum sulfate and sulfuric acid. Aluminum sulfuric acid kan oomishudha jechuudha. Asirraa hundasaa ilaaluu dandeessu jechuudha. Tokkoon isaa ilaaluu dandeessu. Warra asirratti kun maqaa isaaniiti. Maqaa warshaa sanaati. Kun immoo bakka inni itti argamudha jechuudha. Isaan kun immoo boksii inni sadaffaa immoo keemikaala inni oomishudha jechuudha. Kanaaf note AA stands for Addis Ababa. Teebilii kana keessatti gaa AA argitaniitu Addis Ababa kan jedhudha jechuudha. Other chemical products industry in Ethiopia. Chemical industry Itoophiyaa keessatti argaman kanneen biroos ni jiru jechuudha. Teebiliin kanaan alatti ni jiru jechuudha. Cement, Mugar, Dirreedawaa, Masaboo, Darbaa, Midroog, Daangote. Isaan kun warshaa simintoo oomishanidha jechuudha. Warreen sukkaara oomishan immoo Metaaraa, Wanjii, Fincaa'aa, Oomoo Kurraat. Peeparii fi palpii warreen oomishan immoo Wanjiidha. Pharmaceuticals warreen oomishan immoo Addis, Itoophiyaa and Addigrat. Tire warreen oomishan immoo Gommaa warreen oomishan immoo Horizon Addis Tire kan jedhamu ni jira.
isaan kanatu jiru jechuudha keemikaal industirii Itoophiyaa keessatti argaman. Taasisuudhaan exercise 1.5 argina. Innis maal jedhaa? Provide the correct answer for the following question jedha. Gaaffii asiin gadiif deebii sirrii ta'e kenni jedha. Gaaffii tokkoffaan list the common name together with the chemical names, formula and the use of 10 household chemicals. Asirratti keemikaalota mana keessan keessatti fayyadamtan jechuudha. Common name isaa, chemical name isaa, formula isaa tarreessaa isiniin jedha. Keemikaalota mana keessan keessatti argaman 10 jechuudha. Common name isaa, chemical name, formula isaa tarreessina jechuudha waliin. Yeroo ilaallu fakkeenya fudhatan alkooliin mana keenya keessatti ni argama. Common name isaa alkooliidha. Chemical name immoo itaanooliidha. Molecular formula isaa alkoolii jechuudha. Molecular formula isaa yookiin formulaan isaa carbon 2 hydrogen 6 oxygen 1 dha. Molecular formula alkooliiti jechuudha. Kanneen biroo hedduu isaa tarreessuu dandeessu jechuudha. Mana keessan keessatti kan argamu alkoolota mana keessan keessatti argaman akkasumallee keemikaalota hedduu isaa tarreessuu dandeessu. Mana keessan keessatti kan argaman fakkeenyaaf kan akka baking powderii. Inni immoo maali? Chemical name isaa jechuudha sodium bicarbonate jechuudha. Sodium bicarbonate dha. Molecular formula isaa yookiin formulaan isaa immoo akkuma asirratti argatan ishii kanadha jechuudha. Butter acid inni immoo common name dha jechuudha. Butter acid common name dha. Garuu chemical name isaa immoo sulfuric acid dha. Sulfuric acid immoo molecular formula isaa ishii kanadha jechuudha. Kan itti fayyadamnu immoo asirratti tarreesseeti jira teebilii ishii kanarratti jechuudha. Maaliif akka itti fayyadamnu jechuudha. Fakkeenyaaf baking powder yoo ilaaltan baking bread daabboo ittiin tolchuuf jechuudha kan nu fayyadu. Butyric acid yoo ilaaltan ittiin lead acid battery for cars wanni keessatti argamu jechuudha. Baatirii konkolaataa keessatti kan argamu jechuudha. Sulfuric acid isaan kanaaf kan nuti itti fayyadamnu jechuudha. Hedduu isaa tarreessuu dandeessu isaan kana as keessa ilaaluu dandeessu teebilii kana keessa. Kanneen biroos mana keessan keessatti kan argaman hedduu isaa tarreessuu dandeessu. Kan akka saamunaawwan dhangala'oo ta'uu danda'a. Kanneen biroo kan akka saamunaa ittiin ilkaan keessan qulleessitan ta'uu danda'a. Hedduu isaa tarreessuu dandeessu. Gaaffii lammaffaan browse the internet or use other source and find out 10 other household chemicals that are commonly used in different homes with their corresponding molecular formula, chemical name and uses. Internetii fayyadamuudhaan jedha. Keemikaalota mana keenya keessatti fayyadamnu tarreessaa isiniin jedha. Molecular name isaa, chemical name isaa akkasumallee maaliif akka itti fayyadamnu keemikaala sun tarreessaa isiniin jedha. Teebilii isa duraa san gaaffii tokkoffaa irratti hojjenne isa fayyadamtanii deebii gaaffii kanaaf deebii kennuu dandeessu. Gaaffii lammaffaa kanaaf jechuudha. Deebisa gaaffii tokkoffaa irratti deebisaa deebifne teebilicha jechuudha. Isa fayyadamuu dandeessu. Yoo barbaadan immoo internetii fayyadamtanii kanneen biroo barbaaduu dandeessu jechuudha. Gaaffii sadaffaan list at least 15 chemical industry that are found in Ethiopia. Chemical industry Ethiopia keessa jiran yoo xiqqaate 15 tarreessaa isiniin jedha. Kitaaba keessan irratti tarreesseeti jira. Teebilii dura waliin ilaalle irratti isaan tarreessuu dandeessu jechuudha. Asirratti 19 isinii tarreesseeti jira. Isin 15 kana tarreessuu dandeessu jechuudha. Kun asirratti teebilii 1 irratti isinii tarreesseeti jira. Isin as keessaa 15 filattanii tarreessuu dandeessu jechuudha. Egaa viidiyoon har'aaf qabadhe kana fakkaata. Viidiyoo taanuun haga walitti deebi'utti nagaan turaa isiniin jedha. Haga amma baranne kana keessatti bakka gaaffii isinitti ta'e koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa isiniin jedha. Nagaan tura.